jecha abbootii gadaa kan qabda. Dhaaba kana keessa sartaadhaan magaafin bara. Dhaaba kana qabda ministeera saayixaruu taabeetii saayixaruu taabeetii jette. Saayixaruu taabee taalka. Laggaanii xayyattu. Namni yeroo hedduu daarikti namaan deebisuu gaafii hin beekanii ayyaana illee akkas deemaara maddi deemaara. Ani illee waan si gaafa duradda balee ayyaana mootummaan jawaariin xiinxallaa laalaa jette. Namnummaa dubbatee faana hin fiffiigina jette. Soo amma ati mootummaan amma jiru kun akkuma amma jiru kanatti akkanumatti waliin deemaa jettamoo Oromoo yeroo hedduu mucaa kana dhagaa waan inni dubbatee deema kun akkuma argaa jirtu biyya raasa wanni inni dubbatu jechuudha. So kun hin ta'u jalan deeminaa mootummaan kun ka Oromooti sirrii jiraa waliin deemaa jettamoo mee maal jetta ka Isaaqillee daariktii deebisiif. Okay, anillee itti dabala ayyaana anillee gaafii qaba. No, hold on, hold on, Kabi. Isama ini addaan kute sana jedheeni isama mootummaa kanas maal jetta isa jedhu immoo deebisa. Inni amma kan sila dubbate keessaa tokko inni dhumamaa inni gaafa inni Baardaariin dhaqee lafa Oromoo irratti aangoo qabachuu ni dandeessu isinii wajjinan qabsaa jedhu warra Amaaraatiin maaliif Shimallis fa'aa bifaan kaanii hin dubbanneedhaan Shimallis gaabii arras hin dubbanne gaafa inni waan qotee bulaan dhufee otoo bakka keessan ta'e ni bushaa kuftaniitu quufa tokko sin godhe gaafa jedhamu waan tokko dubbataniiru Shimallis ba'ee waan dubbanne Abiy ba'ee waan dubbachaa jiru. Gaafasis inni aangoo tokko hin qabu ture akka nama tokkotti akka beekaa tokkotti akka xiinxalaas ta'e akka nama siyaasa keessatti hirmaatutti yaada isaa dubbate. Namni biyya bushu ka'ee gaafa abbaan barbaade waa dubbate ka'ee deebisuun irraa hin eegamu. Sana naa hubadhu tokkoffaa. Isa anatu nama mareedha jedhe sana ani akka nama tokkotti mareedha akka ministeera hin taane namni hundumtuu ni hubata. Ameerikaa teessee ministeera ta'uu hin dandeessu. Isa amma jette mootummaa kana isa jette Jawaariin ani Jawaariin ilaala akkaataa deemsa isaa gaafa jedhu Jawaariin akka nama tokkotti otoo hin ta'in walitti hidhannoo siyaasaa namoota wajjin qabu yaada siyaasaa dhiyeessaa jiru maalinni yaada siyaasaa kuni nuuf taa'ee jedhaati ilaalaadha. Kan mootummaa gadu immoo isarraa harka kudhan ilaala. Kan mootummaa yeroo hundumaa qoratamuutu irra. Amma yoonaas immoo qeeqamaa akkasirraa hojjetamaa waan gaarii hojjete irratti encourage godhamaa deemama mootummaa. Mootummaa lubbuu kee irratti waan nyaatu maallaqa kee irratti ijoollee kee irratti determine waan godhudha. Isa caalaa mootummaatu ilaalamuutu irra. Sirriitti qoratamuutu irra. Kana nan amanaan. Sirriitti qoratameetu mootummaan uummanni ija qaraatiin mootummaa ilaalee akkaataa inni hojjetu waan inni hin hojjenne waan sirrii godhe waan balleesse anamma waan balleesse qofa otoo hin ta'in waan gochuu amma yoonaa hin dandeenye waan sadii yeroo hundumaa waan kaasu jira. Nagaa ilaalchisee olaantummaa seeraa ilaalchisee waltajjii siyaasaa ilaalchisee. Dhiibbaa kana numa goona mootummaa harka ija qaraan ilaaltaa deemta poolisii haaraa fideennaan in ilaalta. Dirqama akka saba tokkooti. Yaada siyaasaa biraas gaafa arginu callumannee cuuffannee utaaluu otoo hin ta'in jalqaba yaadichi natti himameeraa fi natti namni isin gaafachaa jiran. It's very primary. Yaadi jiraa yaada siyaasaa maalii dhageessanii poolisii maalii dhageessaniiti. Ani hin dhageenye eessaa fiddanni poolisii. Inuma namicha jaalladhaa nama rara baay'ee natti tola. Tokko immoo gurbaa maganda keenyaati nan jaalladhaa jedhee kan jala deemus jira. Namicha jaalladhu gaariidha. Sappoortii godhi gaariidha. Garuu yaadi jira taanaan yaada sappoortii godhi. Yaadichi maal inni jedhee gaafachaa jira. Hin jiru yaadichi. Amma yaada KFO tokko si gaggabsaara haaraa ta'e manifeestoo KFO waggaa 30 caalaa ture. Moo namuma jaallattu tokko waan ta'eef namuma deeggaraa jirra. Isa adda baafachuutu barbaachisaadha. Sanuman gaafadhu. Fayyaa ta'a. Okay. Gaafii sirraa qabaani ayyaana yoo na dhagaa jiraatte wanni as gaafachuu barbaade tokkoffaa mootummaan kun mootummaa nama biyya bulchaa jiru maqaa Oromoo dhaatee biyya bulchaa jiru kuni hanga dhufe biyyattii san ta'ee Oromoo hin fayyade moo hin miidhe? Yoo fayyade taate faayidaa maalii Oromoo godhe? Yoo miidhallee akkasitti akka naa ibsitu barbaada. Kan itti aanu immoo Oromoo haga biyya kana bulchuu jammare mootummaan kun Oromoon akka daffaramtu godhe moo Oromoon akka sodaatamtu godhe? Gaafii kanneen lamaan akkanaa deebistu.
namni carraan anis gaafiin qaba qoqqoqoy anis gaafiin qaba please ayyu please anis gaafiin qaba gaafiin kiyya maali kaasaa jirru ummataaf moo jara lamaan ስለ ሰው ነው እያወራን ያለ ነው ጀራ ለማን ከነ ወጂና ሰው ጅረሞ ኡመታ ፋሰው ጅር ጋፊን ኪያ አም ነምና ጃለቱ አመንቲን ቀባኒ ኤኙን አመና ዋቀ ጉዳ ከአመኑን ቀባ አመንቲን ኪያ ነማሚቲ ካሳ ጅሩ አም ፖለቲካሊ ዋን ኦሮሚያ ዋን ኢትዮጵያ ሰኒ ያሰው ጅረመለ ጃለላ ሚቲ ጃለለ ሆ በርባዴ ጃለለ ከፍረዱ ፓርኪ ከሰ ዞር አብዲሳ አም ዋን ጃለላ ሚቲ ኡመት ሰው ኢሳ ሞቱ አብይ አህመድ ዋን ኡመት ሐሰው ጅራሚ ያ ከነቲ ወኒን ሃሃሰው ጀዋር ኡመት ህዝብ ነው እስኪ አብይ አህመድ እንደ ጀዋር እንደዚህ ዞሮ ዲያስፖራ ያናገር አከስና ሰይን ያልሰማምን ቆቆ አዳምጠኝ ጥያቄ ያለኝ እኔ ጥያቄ ልጠይቅ አሁን ስለ ጀዋር ስለ አብይ ምናምን አለ መጫወታችን የኦሮሞ ህዝብ ምንድነው በአሁን ሰዓት የሚያስፈልገው የሚለውን ነገር እንጂ የፍቅር ጉዳይ ካላችሁ ፍቅረኛን ይዘ በየፓርኩ መዞር ትችላል አሁን የፍቅር ጉዳይ አይደለም የምናወራው ኦሮሚያን ማልተው ቀብዲ ኦሮሚያ ኦሮሞ አይደለም ኦፕሬሶ ቃታር ተሲራ ቀባረ አቢ አገር መሪ ነው ጀዋር ሲጀመር አንተ ዳለቻ አመለጠ ላበላ ሆነ ነበር ቅድም አከነ ዋይ ኦሮሞ ቤኩ ቀጥስተ ስረት ይሁን እንጂ ራስን አክብር ፓርክ ይዛችሁ አምስት ሳርተቻ አራዳ ዶዶላ ሜ አኔ ዋተ ካዱም በቅዲስማ ሳዴራ ኤጌ አኔ ዋቲ ቆንጀ አኔ ጋፊ ነመስንጋ ፈዱ ናምኒ ና ዴቢሲሱን ጅሮ አንተ ይፈቹዳ ገሩ ወንቲ ውበቹ ቀብደማላ ከተቤክተኒ ነመ ቄቁዳፍ ነመ አመ ነምኒ ዋዱበቴዳፍ መቃቲ ሞጋሱዳፊ ወሬን ሞቱማ ዴገረን ጫላ ከሙጣኖ ቀብ tokkolleen jiru jechuudha siyaasuma oromoo kanaan dura ture keessattis ta'e kan amma oofamaa jiru keessatti kan isaan hojiin isaanii inni guddaan maalidha namaaf maqaa kennuudha yoo maqaa namaaf kennan immoo gaafa mootummaa kana falmee yookiin mootummaan kun hojiin inni hojjate sirrii miteedhe gaafa fuuldura isaanii dhaabatee jechuudha Jawaar kaleessa gaafa mootummaa kana cinaa dhaabachuu qabna jedhu yookiin mootummaa kana qarqaaru qabna gaafa jedhu mootummaan nama nagmaannoo Jawaar nama nagaati Jawaar beekaadha Jawaar hayyuudha har'a garuu immoo mootummaan hojiin inni hojjechaa jiru biyya balleessaa jira saba walitti naqaa jira oromoo diinatti bitaa jira jedhee gaafa inni dubbatu immoo maqaatutti moggaafama kun amaluma isaanii ta'uun isaa beekamaa akka ta'e akka hubattan barbaade tanani qabdiiwwan kaa'e amma waanan dhageerreen waa muraasa dubbadha innis maayinni Jawaar Bahar Dar deemee kanaan dura waa haasee dubbatee ture eegas mootummaan erga Bahar Darii deebee eegdota maaliif ramadeefi eegdota ramadeefi mana isaatitti isa eegsisaa ture dhuguma immoo Jawaar faannoo wajjin yookiin immoo humnoota naannoo Amaaraa jiran wajjin jaalala qabaatee mootummaan kun jibba qabaateeti kijiba suuraa fidee isinitti agarsiisa guyyaa 4 dura humnoonni hidhatanii mootummaa naannoo Amaaraa keessa socho'an karaa nagaatiin mootummaa wajjin hojjechuudhaaf waliigaltee walii mallatteessanii suuraan isiniif deemtanis isin laaluu dandeessan mootummaan Jawaar gaafii qabdanii fi rakkoo qabdan waliin hojjanna jedheemi mootummaan bar faannoodhaaf humna kennee eeyyama kennee gara fuulduraatitti illee Itoophiyaa haga daangaa jijjigaatitti eeguus kabachiisuus mirga qabanii isaan immoo aanaa miti kan isaan ajaju isaan haamilee biyya eeguu waan qabaniif jedhee waan eeyyama kenneef eenyu mootummaaf humni hidhate maal irratti wal dhaban oromoo aanatu bulchaa oromoo aanatu fixaa irratti wal dhaban malee jaalalli isaaniin xumuramne kan ijaare kan hidhachiise akka isaan barbaadanitti eeyyama kennee fi har'a wallaggaa irratti akka isaan leenji'anii ummata qe'ee isaatirraa buqqaasan kan godhe mootummaadha isas fidee isinitti agarsiisuu nan danda'a waraana bilisummaa oromoo balleessuu qabdanii waraana bilisummaa oromoo ofirraa qolachuu qabdanidhe hidhannoo guutuu isaaniif kennee ummata oromoo irraa hidhannoo isin shaneedhaaf hidhannoo keessan kennitanidhe waraana irraa hiikkate waraana mootummaan isaan hidhachiise saniin oromoo qe'ee isaatirraa ari'ee oromoo miliyoona 1.2 har'a qe'ee isaatirraa buqqaa'ee mana barumsaaf kaampii keessa kan inni bulaa jiru. Hojii eenyuutiin hojuma mootummaatiin mootummaa kana amma dhugaan isinitti maamii namni umrii isaa guutuu cubbuu dalagee har'a mootummaa kana qeeqe anaaf nama waaqayyoo fuuldurattis ummata fuuldurattis nama galata argatu
gidiraan uummata Oromoo haga har'aa ga'e kun irraa